kabajamtoota uummata Oromoo Washington DC, Virginia, Maryland akkasumas naannoo ishee guyyaa seena qabeessa amajjii tokko sababeeffachuudhaan konyaan adda bilisummaa Oromoo Washington DC guyyaa yaadannoo kana qopheesse kabajanii yeroo keessa fudhatanii bakka kanatti waan argamtaniidhaaf maqaa koo fi maqaa konyaa adda bilisummaa Oromoo Washington DC akkasumas maqaa adda bilisummaa Oromoo fi galatoomaa galanni keessan bilisummaa uummata Oromoo walabummaa Oromiyaa haa ta'uun jedha. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessadha. Waraana bilisummaa Oromoo cinatti adda bilisummaa Oromoo biratti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajjii tokko guyyaa seena qabeessa guyyaatti yeroo jalqabaaf Oromoon akka Oromootti ijaaramee kun sagalee bilisummaa Oromooti jedhee rasaasa sirna garboonfattoota Habashaatti yeroo jalqabaaf jaalalamoo qilxuufaatiin baha Oromiyaatti rasaasni dhuka'ee haga yoonaatti ijoolleen Oromoo bilisummaa saba isaanii fi walabummaa Oromiyaadhaaf bahan har'allee bosona jiru. Meeshaa rasaasa jaalalamoo kaasan golee Oromiyaa hunduma waliin gahee lixa Oromiyaa Jaalabbaa Caalaa fi Daawud Ibsaafaa eegalan gidduu galeessatti Jeneraal Taaddasee Birruufaa akkasumas Maammoo Mazammarfaa itti wareegamanii fi fannifaman har'allee achi buuteen isaanii kan dhibe Jaallanii Gammadaa kaayyoo isaan akeeka bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf jedhanii manaa bahan harka 50 qabsoo qaalii ilmaan Oromoo kaffalanii galma gahee bara 1991 Oromiyaan isheen jennu kun ni alattee qubeen afaan Oromoon alatee hojiin qabsaa'ota Oromoo harki 50 dhumeeraa jechuudha. Har'allee qabsaa'onni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bosona jira. Guyyaan kun waraana bilisummaa Oromoo biratti guyyaa seena qabeessa, guyyaa kabajamaa, guyyaa jaalatamaa akkasumas immoo qabsaa'ota Oromoo biratti uummata Oromoo bal'aa biratti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa ulfaataa fi guyyaa kabajamaadha. Isa kana yeroo keessa fudhattanii bakka kanatti waan argamtaniif galata qabdu galan keessan bilisummaa haa ta'uun jedhama deebiin. Sagantaa keenya egaa akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootiin eegallaa. Gara fuulduratti bahanii warri sagantaa keenya nu eebbisan jaal haadha seenaa, jaal qaxalee, obbo Mahammed Abbaa Biyyaa gara fuulduratti boqtanii sagantaa keenya akkuma aadaa Oromootti eebbaan akkasii nu hubattaniif nu eebbiftan sagantaa keenya kabajaan gara fuulduratti affeeraa achi as baatanii akkasii nu eebbistaniif kabajaatiin isin affeera. Nagama. Agesa. Okay. Warri konyaan DC kana qopheessuu keessanii fi galatoomaa yeroo namuu formaata guddaa keessa jiru amma yaadi namaa faffaca'ee
yeroo jiru kanatti qophii akkasii qopheessuu keessaniif galatoomaa ammayyuu barnoota uummata Oromootiin warra dhuftan Waaqayyo isin haa eebbisu ulfina argadhaa. Uummata keessan jennoota keessan kabajanii sitti argamtanii gara fuulduraattis murannoodhaan kabaja kabajuu kanatti itti dhuftan Rabbi nu haa gargaaru. Waa kanarratti kunillee eebbaa waa jechuun barbaada. Eebbaa seenaa gaarii jedhee bultii Muhammad Nuriyyaa leebbisu nu jalaa warri hafanis jiru leebbisu jedhamanii maanguddoon hafanii nu jalaa sababa isaa warree cabbinis nu qooyyeffamee ture. Kanaaf namni baay'ee nabitaa gaarii fuula baay'ee warra waggaa dheeraaf beekutu waldana jira. Warra beeku baay'een isaa immoo jiran. Rakkina kana walumaan nuunaa sobna booda waan ta'eef boodatti mari'annaa. Goota bobbaasuu beektan goota bobbaasii Ahmad Bunaa nama jedhamu gochaaf tullama keessa ture fakkeenis beekaa. Si'a tokkotti isaa wajjin biyya kana kaartuun turre biyya kana dhuftee Minnesota dhaqxee bulchaa dammaqsaa beekuu jiraatanii achiin baay'ee yuunivarsiitii kottee dhufee nu dubbisa. Yeroo baay'ee nu dubbisa. Maal jedhee bulchaan gaara kana dargii ture yeroo sana gaara guddaa kana isatti injisinee akka inni dubbatu warri beektan beektu jabaadha goota bobbaasii. Kanaaf goota bobbaasii jedhamee ammas dargii isin sodaattan kana injisinaa akka gaaraatti ni gaarina humna jigaadha. Inji dargiinis nurratti duula guddaan jira. Warra biyyaa miti. Waa kana naannoo naannoo bulchi walii galtee nuu kennu ibidda biyya keenya irratti olola biyya keenya irratti adeemee uummata keenya daandii fuudhaaf deemu kana duraa cabse. Yaa Waaqayyo situ humna qabaa, situ abbaa dhugaa beekaa, yaa Waaqayyo kan abbaa dhugaa ta'e ijoollee keenya dura cimsiitii yaa Waaqayyo ibidda hamaa nurra adeemaa jiru kana duraa cabse. Yaa Waaqayyo ati kan abbaa dhugaa ta'e nagaan nu oolchi. Cimina keenya nu keessatti cimsi, injifannoo keenya nagaan nu ga'e. Guyyaa har'aas immoo guyyaa sabboontonni keenya meeshaa irratti wareegaman, gootonni keenya irratti darban, guyyaa isaa yaadannee kabajan kan nu taasiste yaa Waaqayyo galanni kee badin. Ammas yaa Waaqayyo ati yaa Waaqayyo ati nu wajjiniin ta'e. Yaa Waaqayyo ati nu wajjiniin ta'e. Ati nu gargaari. Yaa Waaqayyo ijoollee keenya irra ibidda deemaa jiru kana nu qabbaneessi. Yaa Waaqayyo injifannoo keenya ati nu ga'i. Jabina keenya tokkummaa keenya ati nu jabeessi. Nama holola nurratti sobaan adeemsisu hundumaa yaa Waaqayyo ati nurraa qabi yaa Waaqayyo ati nu wajjin ta'e. Yaa Waaqayyo ani cimmeesseen si kadhadha akka garaa kiyyaa akka garaa uummata hubachaa jiru maatii biyya keenya akkanatti boba'aa jiru kanarra ati harka nuu qabi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi baga nagaan isin fidee walitti dhufeenya keenya walitti dhufeenya khairii Rabbi nuuf taasisu. Rabbi biyya keenya biyya nagaa nuuf taasisu. Balaatti dhufaa jiru kana Rabbi irraa qabu. Rabbi
hunduma keenyaa biyya keenya kayaatu taasisu waan niyyaa keenya rabbi nuuf haguutu balaa dhufee jiru dhufaa jiru hundumarraa rabbi najaa nu haa baasu biyya keenya biyya nagaa biyya qabbana biyya khayrii biyya badhaadhinaa biyya bilisummaa rabbi nuuf taasisu ijoollee keenya immoo warra qabsoo kanarratti guyyaa guyyaa wobooti isaanii lafa hundumaa rabbi jannataan nuuf taasisu warra madaan madoo isaanii rabbi nuuf qoorsu nuuf fayyisu ulee isaan darbatan immoo rabbi diinarraa buusu saba keenya immoo rabbi nagaa nuuf taasisu sabni keenya guutuutti jaalala walii rabbi nuuf kennu wal jaallannee waliin kan dhaabannu rabbi nuuf taasisu. Galatooma konyaan abaa Washington DC koreen konyaa sagantaa kana qopheessutti yeroo dheeraa fudhatanii irratti hojjetaa turtan maqaa konyaa maamii maqaa kootiinis galata isinii gahuu barbaada. Hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo miseensa shamee bunii abaa'oo jaalsamee Asmaan miseensa abaa'oo konyaa Washington DC deeggartoota Woboo abaa'oo sabboontotaa fi hawaasa Oromoo naannoo Washington DC utubaa Woboo taatanii turtamatti baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi waggaa haaraatiin isin ga'e jechuun barbaadu maqaa konyaa abaa'ootiin. Guyyaan Woboo Oromoo biratti addunyaatti kabajamoo erga eegalee waggoota 39 kan dabarse yoo ta'u guyyaan kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti lola dargiin bara 1978 haga dhumaa bara 1979tti kibba Oromiyaatti Woboo dhabamsiisuuf duula warraa hin cinne itti bobbaasee ture. Woboon ofirraa qolachuudhaan marfama diinaa guutummaan cabsee injifannoo galmeessee yeroo jalqabaatiif dirree Bisoome keessatti amajjii tokko bara 1980 wal arguudhaan ayyaana guddaa kabajate. Akeeki guyyaa kana guyyaa Woboo itti kabajamu keessaa inni olaanaan injifannoolee hedduu qabsoon bilisummaa Oromoo galmeesse hundi bu'aa qabsoo hidhannoon argaman ta'uu yaadachuuf akkasumas waraana bilisummaa Oromoo caalaatti cimsuuf amalchiisuudhaaf guyyaan Woboo baranaa kan adda ta'uun yeroo itti dhaabni keenya qabsoo uummati Oromoo baroota dheeraadhaaf keessaa ture hooggantooti abaa'oo fi waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo keessatti argamuudhaan kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf Oromiyaa galanii soso'aa jiran ta'us yeroo ammaa kun qabsoo bilisummaa Oromoo haaraan gaggeeffamu gufuulee adda addaatiin diinota seenaatiin qabsoo haqaa Oromoo gara dabarsuudhaaf tokkummaa Oromoo raasuudhaaf haarsaa qaalii qeerroof qarreen Oromoo akkasumas uummati Oromoo waliigalatti itti kaffalan injifannoolee galmeessisan jijjiiramas fidan danqamaa jiruu fi yeroo itti uummati keenya akkuma kaleessaa gaaffii haqaaf gaaffii abbaa biyyummaa abaa'oon hoogganamu utubee asiin ga'e caalaatti utubuu qabu akkasumas burjaajjiif olola sobaa Oromoo gabrummaa daraan hamaa ta'e keessatti galchuudhaaf yaalamaa jiru maseensuun dirqii ta'ee keessa jiraachuu keenya. Yeroo itti Woboon gaaffii Oromoo deebisuuf nagaan uummata isaa waliin hiriiree wasimatee deemaa jiru warreen gaaffii Oromoo irraa sodaa qabanii fi Oromoo barma baraan gabrumsanii bituu fi Oromiyaa saamuu barbaadan golga haaromsaan injifannoo lubbuun qaaliin ilmaan Oromoo kumaatamni itti wareegame sadarkaa kanaan ga'e gara faallaa kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootti jijjiiruuf akkasumas nagaa uummata Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo impaayera sanaa eegsisuurra Wobootti duulaa hin barbaachisu banuudhaan ofii farra nagaa ta'uun Oromoo fi Oromiyaa dirree jeequmsaa gochuuf yaalii walirraa hin cinne taasisaa yeroo itti jiranidha. Kanaaf uummati Oromoo akkasumas akkuma kaleessaa waraana bilisummaa Oromoo haala barbaachisaa ta'e hundaan akka dhaabbatu
ofii gaaffii haqaa fi abbaa biyyummaa hanga galma ga'utti shira diinaa gufuulee qabsoo keessatti mudatan afaan faajjii fi burjaajii olola sobaa gitooti bittuu fi afarsan gootummaan cabsuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waraana isaa bira akka dhaabbattan waraana keessan bira akka dhaabbattan dhaamsa keenya cimsinee dabarfanna. Mootummaan Itoophiyaaf dhaabbileen maqaa Oromootiin impaayera sana keessa sosocho'an dantaa dhuunfaaf kan murnaa yookiin garee akkasumas garaagarummaa ilaalcha siyaasaa xiqqoo irra tarkaanfachuudhaan gaaffii abbaa biyyummaa qabsaa'ota Oromoo kumaatitillitti wareegamee galmaan ga'uu irratti dhaaba adda bilisummaa Oromoo akka tumsan ni gaafanna. Hawaasi keenya biyya alaas keessattuu hawaasa naannoo Waashingtan DC akkuma kanaan dura dhaaba keessan adda bilisummaa Oromoo fi waraana keessan waraana bilisummaa Oromoo qabsoo hadhooftuutti jiru bira haala qophaa'aa ta'een akka dhaabbattan dhaamsa keenya dabarsaa. Keessattuu yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa ABO biyya keessatti hojii ijaarsaa fi siyaasaa gaggeessaa jiruuf waajjiraalee zooniilee Oromiyaa adda addaa keessatti banaa jiruuf deeggarsi maallaqaa fi loojistikii waan guddaatti barbaachisuuf kanuma dhugoomsuudhaaf gargaarsi keessanii akka hojii waajjiraalee banuu kanaa utubdan waamicha qabsoo isiniif dabarsina. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gaaffii haqaa fi gaaffii bilisummaa Oromoo jaarraa tokko oliidha deebisuudhaaf bosona jiru irratti waraana hin barbaachifne banee lubbuu ilmaan Oromoo galaafataa jiru akka dhaabuu fi waraana isaa uummata nagaa keessaa akka baasu ni gaafanne. Akkasumas hidhaa fi hiraarsi hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo miseensotaa fi deeggartoota ABO irratti haala adda addaa magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeessaa jiru akkuma kaleessaa qabsoo haqaa caalaatti finiinsa malee boodatti kan hin deebisne waan ta'eef hidhaa fi hiraarsa kana irraa qusatuudhaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo olaanoo akkasumas miseensotaa fi deeggartoota hidhaman hunda akka gadhiisu ni gaafanna. Woboon hawaaruu hidhaa fi ajjeechaan qabsoo haqaa ABO'n gaggeessu boodatti hin deebisu. Gadaan gadaa bilisummaa Oromooti. Injifannoo uummata Oromoof galatoomaa. Anggafoottan hedduu as keessa jiru. Jaal Qaxalee, Jaal Mahammad, warroottan qabsootan irratti hadhaa hedduu agartan, Jaal Dinqee, isin dura taa'ee dubbachuuf dhugatti jaalalaa fi habajaan jaalala qabsaa'ummaa habajaa Oromummaa guddaan isiniif qaba. Bu'aa bahii isin kalee keessa dabartan hadhaa isin kalee keessa turtan
dhalootarraa dhaloota dabarsitanii dafki keessan otoo lafan bu'in hojiin teessan kakaleessa hojjettan bifa qabattee har'a Oromiyaa cufa keessatti dagaaguu arguusiitiin hedduu ittiin boonaa hedduu kabajaa guddaa kan uummata kana gonfachiisa isin qabsoon hadhooftuudha. Qabsoo haraansiitis dheeraadha. Qabsoo takkee muratee lubbuu isaarraa ka'eetu saba isaatiif lubbuu kanna. Lubbuun tun ni mi'ooyti. Gaafa utaalloon nu qabde laatanii duunaa innee yaanna. Garuu ilmi namaa lubbuu isaa tajaalatu irraa ka'ee saba isaatiif hoggaa kan hoggaa dabarsu lubbuu deebiteen deebine tajijjiirraa hin qabne. Nama Rabbiin jaalala sabummaa keessa uume. Nama Rabbiin saba isaatiif dhaabbadhu ceenissan godha. Goota hoggaa inni namuu gootaa miti. Qabsaa hoggaa inni namuu qabsaawaa miti. Saba jaalatu hoggaa inni namuu saba jaalachuu hin danda'u. Ka saba isaa jaalatu goonni ka biyyaaf dhaabbate ka sabaaf dhaabbate ka kaayoo ganama ka'eef fuudheen dabarsineedha. Ka kaayoo ganama lafaa ka'eef hin gurgurreedha. Qabeenyatti hin jijjiirreedha. Angootti hin jijjiirreedha. Hawaan ka'eef wareegame goonni. Yeroo arra keessa jirru, yeroo hadhooytu keessa jirra, yeroo ulfaattu keessa jirra. Yeroo akka sabaatitti illee gaafiif gaafan, akka dhuunfaatti illee, akka uummataatti illee gaafannu keessa jirra. Yeroon kun saba Oromootiif yeroo murteessaadha. Karam deemu eessaa jalqabne, eessa geenye eessa deemuu jirra. Hoggaa jennee teenyee ilaalu waa hedduu tilmaamuu dandeenya. Haalli har'a Oromoonii fi Oromiyaan keessa jiran gaafiin kalee ilmaan keenya lubbuu isaanii qaalii itti kannan dhiigatti dhangalaasan lafa itti caccabsan itti mana hidhaa keessa harkaa miilaa ciraman itti sammuun isaanii jeeqamte goota waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa cufa keessa lafeen isaanii caccabte mataa isaanii keessa shibbiroon bishaan itti dhuyite gaafiin san karam deemaa jirti. Gaafiin san gaafii Oromummaa deebisaa jirti. Oromoo waan arkate dhabaa jira moo waan arkate sanirra waan dhabe barbaaddachaa jira. Kun akka uummataatti ka'eef gaafachuu qabnu. Haala arra keessa jiru kanarraa akkamitti dandamachuu dandeenya? Akkamitti wal dandamuu dandeenya? Gaafiin Oromoo bu'uuraa maali? Oromoon maal gaafate? Maal dhabee maal gaafate? Gaafiin Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaati. Gaafiin Oromoo gaafii hiree murteeffannaati. Gaafiin Oromoo gaafii sabni Oromoo biyya isaarra abbaatee qabeenya isaa ittiin jiraachuu. Arra wanni agarru Oromoon bilisoomtee. Bilisummaa hiikkaan bilisummaa maali? Oromoon dhuga bilisoomee jiraata. Hiikkaan bilisummaa hoo maali? Sabni bilisoome akkamitti jiraata? Hidhaan nurraa dhaabbate. Hannaan nurraa dhaabbate. Daangaa keenya kabajame. Ilmaan keenya nagaan baratee galaa jira. Haawwan keenya nagaan bobbahee galaa jira. Qotee bulaan nagaan qotachaa jira. Tikfatee bulaan nagaan tikfachaa jira. Kun cuftiin jiru bilisummaan eessa jirtire? Oromoon bilisoomte jedhanii gaafa harka reeban agarra. Gaafiin bilisummaa gaafii akka laaftu dhuftuu miti. Gaafiin bilisummaa wareega gaafatti. Oromoon amma duratti qabsoo dandamaa turre. Qabsoo jiraachisaa turre. Oromoon kana booda qabsoo hadhaawaan seenuusa agarra. Ilmaan laftanyootaati wajjin qabsoo Oromoon gaggeessu amma jalqabe fakkaata. Kun ifa. Oromoon biyya harkaa qaba. Oromoon biyya harkaa qaba. Harkaa qabu sirna Oromootii fi seera Oromootiin harkaa qaba moo sirna TPLF fi PRDFiin harkaa qaba. Sirni TPLF kalee lafa kaayee PRDF nu bulchaa ture san jijjiiramee jiraatu Oromoorraa. Oromoon caalatti hoggaa hidhamu agarra. Abboottiin gadaa hoggaa hidhaman agarra. Manguddoon ganna 80 hoggaa hidhaman agarra. Dubartootaan Oromoo hoggaa hidhaman agarra. Kun cuftiin dhaabbanne. Kanaaf adeemsa dheeraatu nu hafa. Karaa dheeraatu nu hafa. Hafuura baafachuu geenye. Booqannaa irra hin geenye jechuudha. Sirni kalee jiru arraasummaa jira.
karaa bu'uuraayoon deebi. Guyyaan amajjii tokko akkuma nu cufti yaadannutti baroota dheeraadhaaf lafa baqaa kabajaa ture. Guyyaa kanarra waan hin jaaladhu qabu maaliif lafa baqaatti waan kabajaa tureef amajjii tokko akka nama guyyaa iidaa eeggatutti eeggadha. Lafa baqaatti bakka Oromoonni guyyaatti wal jaalan, guyyaatti wal barbaannu, guyyaa itti affeellannee wajjin nyaannu, guyyaa itti wal haammannu, guyyaa itti wal jajjabeessinu. Goota waraana bilisummaa Oromoo dirqama adda addaatiif gammoojjii Oromiyaa keessa deemaa turan gaafa humni dargii humni mootummaa dargii humnarra fudhate bakkatti habaaban bakkatti adda addaa facaan dirqama keenya raawwachuudhaaf dirqama keenya bahuudhaan gammachuudhaan gargar baane gaafa jedhanii umarratti walitti deebi'an walitti dhufanii amajjii tokko qalatanii hojjetatanii wajji gammadanii baga rabbii waliin deebise jedhanii gammadan jechuudha. Guyyaan kun haga Oromoon jirutti bara baraan kabajama. Lafa Oromiyaa kabilisoomte irratti dawala mootii uummata Oromoo kabilisoome keessatti. Bara kana akka carraa ta'ee Oromiyaa keessatti ni kabajanna jedhanii ilmaan Oromoo qaqqaaliin mana hidhaa keessatti harkaa miidhaa jiramanii gabbahan mootummaan EPRDF eega hayyama kanneen booda ilmaan Oromoo dhufanii waggaa kabajachuu deeman humna federaalaa itti erganii akka baasan isin cufti dhageessan. Wanni kun hanga dhaabbatutti qabsoon itti fufe jechuudha. Magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti goottan ilmaan Oromoo guyyaa isaanii kabajachuu dadhabanii ilmaan nafxanyoota ammoo wanni eegamiinsi godhamee fi manni laatamee fi sakuuriitii jajjabduu walgahii isaanii gaggeeffatanii xumuratan kun Oromoodhaaf gaddaa oliiti. Namni kaffaaleen irra gatii guyyaa jijjiiramaa kana kafalee jiru. Namni isa caala mana hidhaa keessa reebamee jiru. Goota akkasii biyya isaa keessa guyyaa isa kabajachuu dadhabee mana sanii gabbihee jechuudha. Namni bilisoome bilisummaan duraa mirgaan waan qabdu kabajachuudha. Bilisummaan duraa walqixxummaa biyya san keessa sabaa sablammoonni qabaachuudha. Arrallee gaafiin uummata Oromoo gaddeebitee sirni nafxanyoota waggaa olaantummaa harkatu harkaa jira jechuudha. Oromoo kana dhaabuudhaaf ammallee qabsoo hadhootuudha seenuutu irra jiraata. Kanuma jalqabee gaafa ilmaan keenya qeerroon bilisummaa Oromoo fi qarreen sabni Oromoo guutuun sirna EPRDF, TPLF, EPRDF buluu didan ganna 24 booda qabsoo hadhootu gaggeessan. Qabsoo hadhootu dhala keessatti ilmaan Oromoo qaqqaalii hedduudhaan manni duuti seeneen hin jiru, manni goonni irraan wareegamin hin jiru. Oromoo irratti ajjechaa jumlaa kan gaafa irreessaatillee gaggeeffamee ture. Ilmaan Oromoo kana cufa hidhatanii otoo diinatti harkan kanneen sirna TPLF, EPRDF jilbiinfachiisanii jijjiirama kana kafide ilmaan Oromooti. Wareegama qaalii itti kennan kanarraan kan ka'e addi bilisummaa Oromoo baroota dheeraadhaaf sirna TPLF maqaa shororkeessummaatiin yaamamaa ture. Warri arra aangoo qabate kun jaalatanii odoo ta'e dhiibbaa ilmaan Oromootiin maqaa shororkeessummaa jedhu irraa kaasanii dhaabboonni biyya alaa jiran seenanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuu ni danda'an jedhan ture isi cufti ni yaadatta. Kanarratti hirkate addi bilisummaa Oromoo waliigaltee hagayya guyyaa 7 bara 2018 irratti gaggeeffameen hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo eebila fulbana 15 magaalaa Finfinnee garuu isin cufti ni yaadattu. Waliigalteen tun akkanumatti hin taane gaafa duraa Prime Minister biyya Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyya Asmaraa dhaqe egaa bituu adda bilisummaa Oromoo jaalataawwan ibsaa hojii haasaa booda deebi'anii jila gara lameenii qophaa'e. Jila san irratti Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaatii fi Warqinee Gabayyoo achi dhaqan gara keenyaanis jilli dhaqe. Wanni irra walii galame waan gurguddaa hedduu ture. Tokko hiree murteeffannaa uummata Oromoo akka kaasan gaafatan warri EPRDF. Addi bilisummaa Oromoo hiree murteeffannaa nuti kaafnu uummanni Oromoo haa kaasu. Hiree murteeffannaa gaafii uummata Oromoo waan ta'eef sagantaa teenyata siyaasaa hin jijjiiru kan jiru. Kan waraana bilisummaa Oromoo ibidda guddaa katee balbalaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo hamooraa leenjii jiru akka biyya galu. Waraanni qabsoo hidhannoorra jiru
Woboon zooniilee Oromiyaa cufa keessa jiru akkuma jiru hidhannoo isaatiin bakka jiru haa taa'u. Eega biyya galle booda qaamni gama lameenii tolfamee woboo akkamitti waraana Oromiyaa poolisii Oromiyaatti hojii waliin makuun akka danda'amu haalli haa mijaa'uu fi warroota ilmaan Oromoo saamaa hidhaa ajjeesaa turan akka seeran dhihaatan. Ilmaan Oromoo garoottan adda bilisummaa Oromoo kan ukkaamsitan akkana dhiigammadaa afaan yoo du'e qabriisaa yoo jiraate lubbuudhaan akka kannaman akka nu barsiiftan waajjira adda bilisummaa Oromoo guddina Oromiyaa cufa keessa akka baname ka cufame akka deebi'ee banamu. Waajjira Maccaatuu Lamaa akka banamu. Waajjira Maccaatuu Lamaa ka cufe federaala waan ta'eef gaafa galle wal mari'anna. Ka Oromiyaa immoo ni banna. Sanirratti waajjiroota ooraadha. Magaalaa Finfinneetti Dirree Dhawaa keessa ka jiru akka deebi'ee saaqama. Kun cufti irra walii galamu. Gaafa irra walii galamu fulbana 15 gaafa guyyaan 3 hafu jalqaba geejjiba waadaa gala jechuudha. Hogganoottan adda bilisummaa Oromoo kan magaalaa Asmaraa irraa gara Finfinnee seenu xayyaara geejjiban erginaaf jedhama. Gaafa guyyaan 3 hafu geejjibni hin jiru waan ittiin dhuftan barbaadadha jedhama. Kanarraan ka'ee hogganoonni adda bilisummaa Oromoo bakka jiru walii iyyinee horii keenya baasnee chaartar pileenii isaanirraa kireeffannee biyyaan seenu jechuudha. Gaafa biyya seennu eerpoortii irraa nuutu isin fuudha haga makiinaa lakkoofsa kannan jiru. Bakka sanitti ka dhiyaate geejjiba makiinaa 4 callaadha. Kaan koreen qopheessituudha olii gaffi galii dhiyeessan. Masqala Addababaayii gaafa dhaynu dhufaatiin nama miliyoona 4 fi haga 6tti herregamu mootummaa EPRDF'if dhukkubatee argame jechuudha. Gaafa dhukkubatee argamu hogganoota adda bilisummaa Oromoo haa dhufu bakka bultii hoggana 40 nuutu qopheessaa hin yaaddaawinaa jedhame koree kanaan. Gaafa Masqala Addababaayii nuti dhaynu bilbilanii hoteelli jiru barbaadadhaa hin jedhanii. Achirraa haatee koreen keenya olii gaffii ganii waliin nu qabanii hoteela Ilillii nu geessan jechuudha. Galgala state of dinner hiraataa jiraa jedhan. Gaafa nuti bakka Ilillii dhaynu hiraanni san kaansal ta'ee jedhama. Haayye kanarratti hin dhaabbanne sirni kun. New millennium hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa rakkatee cinqamee bahee yaadannoo goona ittis yaadanna ittis gargaarree millenniumii san gaafan nuuf laatan jechuudha. Millenniumiin sanis gaafa guyyaan san dhufu kaansal godhan. Silaa hidhamtoota siyaasaa kana isaanii miila jedhe isaanii sammuu isaanii jedhe gargaarsaa utama mootummaa kanaa. Nuti uummata keenya yaamnee hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa baroota dheeraadhaaf rakkatan kana hawaasni kun akka gargaaru godhuudhaaf mootummaafuu sila gargaarsa ture. Nu galatoonfachuu turre yoo isaan sanis kaansal nurra godhan. Waldee artistoota Oromoo artistoota keenya kan mana hidhaa keessa rakkame kan qabsoota irra wareegame kan irrallee wareega qaalii hannaa jiru yaadanna yaamneetis galatoonfanna. Guyyaa kanas kaansal godhan. Amma Ilillii hotel kan otoo jiru tokko baasisaa qaaliidha. Lamada sakuritii isaa mijaadhaa miti. Sakuritii isaanii guute hoteela kana keessa bahuudhaaf dirqamne jechuudha. Kana kaanee miseensota keenya irratti hirkachuudhaan uummata keenya garii irratti hirkachuudhaan mana baanee kireeffanne. Gaafa mana baanee kireeffannu bakkoota adda addaa godinoota Oromiyaa keessa akka deemu hoogganni kun dirqama keenya fudhanne. Mootummaan kun deebi'ee qabeeytoota Oromoo hayyoota Oromoo kan sidaanu gargaaru cufa diliina laatee jechuudha. Akka nam tokko dhaaba kanan gargaarre ha gargaare akka hidhamu. Tarkaanfii kana fudhachuu jalqaban. Gaafa amma nuti godinoota Oromiyaa cufa keessa deemnu sagantaa siyaasaa
haala itti seenne haalli itti seenne bal'inaan akkuma amma himaa jiru kanatti maaliif qulqullummaan seene addi bilisummaa Oromoo shirri hundi hojjetama jedheti si yaanni tokko ijoolleen tun ijoollee teenya angoota natti ol dhufte sirna kaleessaa sanirraa waa baruun isaanii fi oolle rakkoon jiraatullee yoo jiraate wal dura teenya furanna haala jedhu. Godinoota Oromiyaa cufa keessa gaafa bobba'an sagantaa siyaasaa keenya jijjiiramne waajjirri keenya qabsaa qabu waan cufa ibsaa ture. Bakka dhaynutti simannaa uummanni keenya nu simatirraa kan ka'u doorsifamuun jalqabee jechuudha. An akka carraatee lixa Oromiyaati kan hin dhaqe Qeellama Wallaggaa haga Naqamtee irraa Dambidollootti keessa bobba'e. Naannaawwan bobba'ee kana cufa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bal'inaan jira. Bilookii deemnu cufarra waraanni bilisummaa Oromoo harkaa ture. Waraanni bilisummaa Oromootiin waraanni Oromiyaa nagaan wajji ture. Yeroo sanitti maaliif gaafa walii galteen tun ta'u addi bilisummaa Oromoodhaa waraanni bilisummaa Oromoo akka tarkaanfii tokko fudhatu mooraa isaa keessa akka jiraatu. Yeroodhaaf ibidda bubaasa akka dhaabu jedhama. Waraanni keenya sirna isa hordofee bubaasa isaa dhaabee jechuudha. Mootummaa kanaanis waraanni keenya bakka jiru jira isinis itti bubaasinaa haga tasgabbiin ta'ee walii galtee tokkorra geenyu jedhama jechuudha. Gaafa magaalaa Naqamtee dhayne jaalbilisummaan hojii turree wanti tokko tokko ta'e haa ta'u naannawa sanitti loltoota warra Beenishaangulii hedduu ture. Loltoonni warra Beenishaangul kun yeroo sanirraa nama dha'uu jalqaban yeroo san nama keenya bukaasuu jalqaban yeroo san nama keenya ajjeesuu jalqaban jechuudha. Manguddoonni bakka nuti dhaynutti loltoonni Beenishaangul kun humna warra TPLF keessa jira. Fakkeenya warroota Tigree nama sadii qabnee warra Girnoodin lolu mootummaa kana kanneen jirra. Loltummaan irra gaggeeffama. Waraanni keenyaa fi waraanni Oromiyaadhaa nagaa hojjetu. Waraana nu tura waraanni Oromiyaa hojjee kan hojjetu sana ture poolisiin Oromiyaa nu deemaa ture jechuudha. Wal gaafachaa ture jaallamaan walii sodaatanii lafti kakalee waliin banaa ture seenaadha. Kana booda nagee deemtanii miti nagauman nu jabaadha gara lachuutirraa jedhamaa ture jechuudha. Yeroo kanatti amma gajiin kun ji'a Oktoobar keessa yeroo kanatti istiin lolli warra Beenishaangul deemaa ture. Istiin namni keenya kumaa ture namni keenya safarii godhaa ture jechuudha. Gaafii uummanni keenya nurra kaasaa ture tokko waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waboo maangoota waraana 300,000 wal amantiidhaan mootummaa kana kanneen jira. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo irra jiru akka bakka isaa qabatee taa'u gama lameenii qaamni tolfamee karaa nagaatiin kaanis waraana Oromiyaa bifa adda addaatiin akka keessa kootu bakka walii galu. Akkamitti amantan uummata kana isaanuu jijjiiramnee kan kaleessaati gaafii hedduun dhufaa ture. Yeroo kanatti qondaalootan ol aanuun EPRDF simannaa kanaa fi fuuldura 15 irraa baaraga qabanii Facebook irratti waboon hiikkachuu qaba. Duula kana gaggeessuu jalqaban. Waboon hiikkachuu qaba. Waboon hiikkachuu qaba. Waboo bakka jiru dha'uu jalqaban jechuudha. Jaran wanni irra walii galle kanaa miti waraanni bilisummaa Oromoo dha'uu qabu. Karaa nagaatiin wanni kun haaluun lakki hiikkatee galuu qaba. Karra walii galles kanaa miti. Kan jennes kanaa miti. Waraana bilisummaa Oromoo barbaada gaafa waraana bilisummaa Oromoo dhaban uummata Oromoo gaafa dhaban agarra. Kunis sirriidhaa miti. Mootummaan kun waan kaleetirraa waan bareen qabu. Arrallee badii bira gaggeessaa jira. Kanaaf waan kanarraa haa if dandamnu sadarkaa mootummaa Oromiyaatti himamaa ture jechuudha. Lakki isiniitu lola nurra fuudhee kan uummata jeeqaa jiru waraana bilisummaa Oromooti kan rakkoo uumaa jiru waraana bilisummaa Oromooti jedhamee jiru. Manguddoon godhamte. Gaafa hayyu tureen adda bilisummaa Oromootiin manguddoonni naannoo qeellamtee rakkoo tana keessa baruudhaaf. Isaanii guyyaa akka arraa seenu guyyaa akka kaleessa waraana bilisummaa Oromootiin lola banan jechuudha.
Waraanni bilisummaa Oromootis ibidda harkaa qaba. Isaanis ibidda qaban. Abbaan fedhee ibiddaan sedhee teessee ilaaltu. Waraanni bilisummaa Oromoo diffeendiif godhuuf mirga qaba. Uummata Oromootis dandamuudhaaf mirga qaba. Ammallee lolli kun karaa lachuutiin Oromoo hajjittuu kana rakkatu uummata keenya. Waraanni keessa uummata fixaa jira. Waraana keessa uummata irraa baasa. Ummata saamaa jira, ummata rakkisaa jira. Lakki kana waraana bilisummaa Oromootii godha. Akkizeeshin waraana bilisummaa Oromoo irratti jechuudha. Kana Johar Mahammadii fi Baqqala Garbaa ergan. Ummanni guutummaatti himatu waraana mootummaati. Ka ummata doorsisu, ka ummata hatu kan kana godhu jechuudha. Dhufanii himaniif. Waraana mootummaa kana hojjechaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo tokko kan duraan geenye hin qabu. Mootummaan kun waraana isaa nurraa haa hidhatu. Amma isaa ture ladda bilisummaa Oromoo jedhan wanni itti jiru kun hin baasu. Kara badii deemaa jira. Kanaaf waraana keessa uummata irraa dhaaba. Dabballoonni isaanii mas sadarkaa ministeerotaatu warri jiru feesbuuk irra bahanii balaa facaasuu jalqaban jechuudha. Kun ammallee Oromoo gartokkoon geessu. Teenyeen mari'anna. Gaafa guyyaa walii galame ganamaan bira gadhiisan. Waraanni bilisummaa Oromoo koompiliitii isaa bitee mana galuu qaba. Waraanni kun kalee mana galuudhaafii miti. Kan hidhate. Waraanni kun gaafiidha qaba. Uummanni Oromoo gaafiidha qaba. Waraanni kun galfata qaba. Gaafii uummata Oromoo haa deebitu. Akkamitti deebiti? Tokko jijjiirama amma dhufe kana lafa qabachiisne odoo jijjiiramni kun nu caatee gara biraa hin seenne akka Oromootti dhimmi Oromiyaa waan nu laalu waliin keenya furmaatatti barbaadu qabna. Warroottan kalee saba Oromoo irratti bifa adda addaa yakka hojjechaa turan. Kan nuti seeratti dhihaachuu qaban jennu achi keessa guutee jira jechuudha. Jarroon maal turre jira qabsoo bilisummaa Oromoo tokko gaafii ABO'n gaafachaa jiru miila qabu. Lammaffaa waraana bilisummaa Oromoo amma gabbahanii arrabsuu godhatan jechuudha. An waraana bilisummaa Oromoo arrabsuu miti jechi tokko akka jedhamu nama dhaga'ama. Waraanni kun kanas lubbuusaa qaalii uummata kanaaf kani. Waraanni kun bu'aa bayyattuu keessa ture. Kabajaa ija kabajaatiin ilaalamuu qaba. Ija ulfinaatiin ilaalamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mindaan kafalamee fi loluu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo kan lubbuusaa uummata isaatii kanneen gaafa uummata Oromooti dirree qabsoobbee. Yeruma hunda gaafa waraana kana dhaban uummata irra kufaasuu jalqaba. Manguddoo amma 60, ijoollee amma 15. Wanti kun karaa badii deemaa waan kana dhaabaa. Odoo kun jiru waraana addaa jiru waraana keenya. Hogganni kun gaafa walii galu waraana mooraa leenjii seenu waliin leenjiin akka kennamtu qaama mootummaa irraayis qaama adda bilisummaa Oromoo irraayis. Yeroo dura waraanni kun seenu hoggana jalqaba kan sani achi booda hoggana laaluu godhan waraana kana. Waraana kanaaf hoggana kana jitu shira dalaguu jalqaban. Gaarummaan barrisaa bara teknooloojii guddattee waraana keenya iddoo wal qabne jechuudha. Hogganni keessan akkana isin godha hogganni keessan akkana isin godha. Ka'amee nuti dhorkamnee karaa irraa nu deebisanii hogganoota bara 2008 qabsoo keessaa bahe ka'arra nuuf isaan jidduu himatamni jiru waraana kana bira geessan jechuudha. Ijoolleen bilbilanii maaliif nu ergitanii nuti hoggana keenyaa miti jedhu kun hogganni keenya isin maali wanni kun mootummaa kana gaafanne. Odoo nu mari'achiisi sababni hogganoota kana adda baaneen kan himata walirra qabnu ijoollee kana bira ergitaniif maal jenna dogoggora keenyaa jedhan dogoggora miti waan godhaniif qaban. Achi gidduutti dhukaasa baname dhageessan jechuudha. Waraana keenyaa fi humna isaanii gidduutti mooraa san keessa dhukaasi baname ijoolleen fayyadamaa ture jechuudha. Ijoollota san keessaa garii isaanii kan dhukkubee fidanii haati maadaamaa darbanii biraa kutan akka inni abbaan qabneetti. Umarratti akka taanu taane hawaasa keenya gargaarsifannee wallaan darbee jechuudha ijoollee sana. Gaafa waraanni kun achi seenu filmaata afurii kennameera. Tokko waraana mootummaatti hidhamuu danda'a waraana Oromiyaa
Lamada ijoolleen ogummaa qaban ogummaa isaaniitiin akka hojii seenan. Kan hawaasatti makamanii akka seenan. Kan dabballee dhaabaa akka ta'an. Gaafa kun ta'u garii dabballee dhaabaa akkuma jedhame kanatti kanaa'u akka seeraatti waliin godhuun nurra ture. Hongaa kan otoo dhaaba kan hin mari'achiisin godhan jechuudha. Kan isaan qooda fudhachiisanii akka hoggana kana waraana kana keessa shirri hojjetamu godhan hogganoota bara 2008 qabduu kana keessaa ba'e akka muufi hojjechiisan godhan jechuudha waraana kana. Ijoollonni qabsaa'onni keessa jiran nuti hogganoota keenya arrabsuufi miti kan dhufu. Hogganoota keenya xiqqeessoo haadhaata keenya arrabsuufi miti. Qabsoo dadhabneetii miti karaa nagaatiin qabsoo hin dandeenye. Kan akka hogganoonni isaanii jallisuu dhageessanii namni dhibbishaan waraana Tigree faana jiran. Waraana Tigree maal dhabdee saba keenya rakkataa kanaaf qabsoo ittiin naaf hin galu. Qabeenya Oromoo saamtee Tigraay galchitee jirtu. Hangana takka sammuu waraana bilisummaa Oromoo dhufan jechuudha. Waraanni kun kan ijoollonni garii jaallan garii karaa walloo galan kan ijoolleen 40 fi meeqa Jimmaa baha Oromiyaa akka jiranitti ijoollonni garan jechuudha. Amma waraana bilisummaa Oromoo kan poolisii Oromiyaa haa ta'uu jedhame magaalaa Adaamaa jiru gidduutti fiilmii dalagamaa jiru ni agartan jechuudha. Hoogganni kun akkana nu godhee hoogganni kun akkas godhee orola guddaa deemaa jira. Kana ta'e jedhamee hoogganni 2008 akka ijoollee tan leenjisee dhaaba kanarratti rakkoo kana goosisan jechuudha. Achi keessaa ijoollonni mormatan. Sirrii miti jarri akkanaasaa'u jiran jaallan kun bakka nuun bu'anii wanni kun waan dharaatii gaafa jaame ijoollee lama keessaa fudhanii hidhan jechuudha. Adaamanatti. Ijoollota san lachuu maqaa isaanii ni qaba barbaachisaa taanaan. Mootummaan kun akka nagaan barbaanne adda bilisummaa Oromootii wajjin ifa si garsiisee jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo nagaa fi araara itti amana. Sababni isaa ummanni Oromoo bara dheeraaf darara keessa ture. Ummanni Oromoo bara dheeraaf hidhamaa ture, saamamaa ture. Gaafii ummata Oromoodhaa odoo dhiigni jigiyyoo haraa nagaatiin deebi'e maaliif nama barbaachise kumaasa baadhatanii gaara taa'u? Maaliifis barbaachise? Kanarraa hafee adda bilisummaa Oromoo nagaan mari'annaa, nagaan furmaata barbaannaa, rakkoo Oromoon taa'ee waliin haa furatu. Maaltu ta'e akka isin cuftee agartanii olola bal'aatu hoggana kanarra gaggeeffame jechuudha. Miidiyaadhaan bifa adda addaatiin warroonni marii kana hojii jalqabne hafanii dabballoota qondaalota biraa gabbaatanii bobbaasuu jalqaban jechuudha. Warra marii kana keessa ture warra waan irra walii galame kana qaamaan achi ture jechuudha. Marii kanarra kan turan Lammaa Magarsaatiif Dr. Gabayee maaliif gabbaanii isaan dubbachuu qaban? Maaliif dabballoota kana ergan? Akka araara kanaaf fedhii hin qabne garsiisee jechuudha kun. Addi bilisummaa Oromoo ammallee karaan isin itti jirtan kun isin hin baasu. Lola hin moone keessa seenaa jirtan. Lola amma isaan itti jiran xayyaaraanis laalan ummata nagayaat irratti. Lafaanis laalan hidhamiinsa hogganoota bilisummaa adda bilisummaa Oromoo nagaa shanee gumiitti miseensota dhaabbata qondaalota hidhaa jiran. Kun isin hin baasu ammallee waltajjii araaraa deebi'ee yaamisa keenya jechuudha. Maaliif Oromoo mo'uu danda'u? Yoo Habashaa gumaaffatanillee Oromoon kana booda mo'amu. Sababni isaa qabsaa'anii hiikan, hooggananii hiikan, ni ajjeettanii ukkaamtu. Qabsoo saba tokko ukkaamtuu hin dandeenye. Qabsoo saba tokko balleessuu hin dandeenye. Haga gabroofataan jirutti qabsoonni jiraata qabsaa waliin jiraate jechuudha. Ijoolleen teenya taa'aa Piraayim Ministeerii fi humna Oromiyaa bulchaa jiran badii biraa Oromoo irratti afeeraa jiran. Har'a humni waraana isaanii guddina Gujii keessa waan godhaa jiru guyyaa kana isa agartan. Yeroo duraatiif seenaa xurooftu dhiha Oromiyaa irratti ilmi Oromoo xayyaara lolaa ramaduu jechuun sabni Oromoodha. Sabni isaanii. Habashaa gammachiistee Oromoo gaddisiisuun seenaa keessatti nama gaafata. Har'a dhiiga ijoolleen keenya halee gannee lafa ilmaan keenya caccabsanii ilmaan nafxanyootaan nurra geeraraa jiran, nu tuffachaa jiran, nu arrabsaa jiran, hogganoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa seenuu qabajaan dhaabbatanii waan ajaa'iba isiniin ta'u
Hogganoonni kun gaafa adda deemnu murtiitu jira, ukkaamamuu jira, hidhamuu jira, kana cufa qophiidha jedhanii seenan. Akka hunduus ni beekan, akka wareegamni jiruus ni beekan. Wareega sodaaf Oromiyaa dhiisanii ba'uuf hin deeman. Tasagaltamii takka barbaannoo Itoophiyaa san ta'uuf hin ta'u hoggannuu achuma dhumuu ta'a. Kan isaan boodaatu qabdootu jechuudha. Ammallee warroottan qabsoo dadhabanii keessaa ba'an kaleessa gaafa qabsoo tana qabeenya keenyarra gannaynu qeerroo mata mataa dha'umte wallaallachaa turre, qeerroo madoolte wallaanaa turre, waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisaa turre, warra guyyaa tokko gabbee kanaaf gumaacha godhaniitu arra ooppiidiyoo dalagalee adda bilisummaa Oromoo irra lola gaggeessaa jira. Kunis dogoggoreennan warroottan kanaan. Eessa turan kaleessa? Warroottan kalee nuti bu'uursitoota qabsooti jaan tokko ni bu'uursa kabiraa itti dabalu. Bu'uursaan kalee hayyuu ta'ee gorsa malee ilmaan isaa walitti hin neequ. Bu'uursitoota kaleessaatiinis dogoggora hojjechuu jirtanii ilmaan Oromoo walitti neqinaa jennaan. Aktiivistoota kalee dhugaaf dhaabbanne jiru, haqaaf dhaabbanne jiru, cuftisaa haqaaf hin dhaabbanne, gariin lafa fudhachuuf dhaabbate, gariin horii fudhachuuf dhaabbate. Aktiivistiin dhugaa hanga gaafii uummata isaa deebitu uummata isaatiif advookasii ta'u, uummata isaatiif sagalee ta'u jechuudha. Aktiivistii akka saabunaa mucucaatu, arra kana fakkaatu, borofaan fakkaatu, kun lubbuu isaatillee gaaga'ee saba kanallee gaaga'a jechuudha. Kanarraa akka if eegan, akka Oromoo jidduutti dagamuuman, akka Oromoo jidduutti fayyaa uuman, akka Oromoo jidduutti eebba uuman isaan gaafan. Akka adda bilisummaa Oromoo irratti abbaan fedhee yoo duule, abbaan fedhee quba itti laate dhugaan ni qallatti, galma ni geesse. Bara tokko bineensaa waliin dhufee jaani. Qocaan foon turee jaani. Bineensi kun cufti qocaa nyaachuuf irra wal deema jaani. Gaafaman bineensi konferansii yaani. Maalii jennaan qocaan kun foorumaan dhufee isa deemaa qocaa kana nyaannaa jee walii galu. Kana bineensi tokko keessaa fayyaalessi dhaqee hime. Yaa qocaa keenya bineensi gaaraa cufti si nyaachuuf sirra walii gale cooma qaama keetii kanaa jennaan wayi rabbii hojii jiraa jeen wayi waaqni hojii jiraa. Gaafa bineensi qoca nyaanna jee dhaga rabbii bidee dhagaarra dhaa'e qocaa. Maal nyaatanii nuuf dhagaa taa'ee ta'a. Abbaan fedhe adda bilisummaa Oromootiin balleessa jee yooke. Abbaan fedhe adda bilisummaa Oromootiin nyaata jee yooke ibiddaan nyaatama malee milkaa'u. Haga gaafii uummata Oromoo jechuuti. Haga dhugaan beekuuti. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo yeroo isaan miidiyaarra dubbatan dubbii isaan dubbatan keessaa takka fudhatanii jijjiiruudhaan gara biraatti dubbii isaan afaanii baatan raahaan iskuuch godhuudhaan tokko miidiyaan Oromiyaa keessa jiru tokko isaa miidiyaan haqaan jiru. Miidiyaan san cufti miidiyaan intarestii Oromoo mootummaa eegu. Miidiyaan intarestii qabsoo eeguun jiru. Cufti isaa mootummaa kanaan waan falli ta'uuf jecha. Kanaaf jecha hogganoottan ABO jedhan fuutanii sharaftanii hoggana kana gidduu akka waan garaagarummaan jiru garsiisuudhaaf warri oolaltan itti milkooftan. Hogganoonni kun warra hadhaa meeqa wajji habbuuqate, warra bu'aa bahii meeqa wajji seene, warra arrallee wareega waliin kafalle jedhee dirqama kana fura fudhatee taa'u waan ta'eef silaa waan kanarra gabu jettanii gaariidha. Warra sooshaal miidiyaa gaafa Oromoon tokko dhawamu, Oromoon tokko du'u, baga du'e jettanii gammaddan har'a dhiha Oromiyaa dhawan boru kibba Oromiyaa waan hin dhoyneef hin qabu. Iftaan bara Oromiyaa waan hin dhoyneef hin qabu. Bineensi re'ee daalattii nyaata diimtus ni nyaata. Na bira dhufu jettee hin taayin. Kanaaf saba jechuun hagaafa hamtu waliif dhaabbatu. Saba jechuun hagaafa hubee wal kaatu. Saba jechuun hagaafa madaala wal wallaalu. ABO'n jibbuudhaaf saba Oromoo irra yakka dalagu cubbama seenaa jalaa sin baatu. ABO jaalachuun jibbuun saffedii dhuunfaati. ABO jibbuudhaaf gaafii sabni Oromoo wareega qaalii itti kanne arra fuutee ilmaan nafxanyoota harka neqaa jiru. Nafxanyoonni waan tokko dagatan Oromoon deebi'ee isiniin bulu. Oromoo deebitanii bulchuu hin dandeessan.
Mooraan eebbisiisa hin qabdu. Kanaaf qabsoon amma booda ka amma duraan tapha ture. Qabsoon wareegamni gaariin itti kennamuu deemu. Qabsoon gaaga'amni guddaan itti kennamuu deemu kana booda. Maaliif gaafiin abbaa biyyummaan deebine? Arra alaabaan Oromoo gaafa Oromiyaa keessaa guuramtee alaabaan warra Minilik ol baatu agarra. Eeggadda waan namni tokko jee yaadadha. Eessi warra Ortodoksii. Dur Isaan hadama Naazreetii ka'ee eessa dhaqee jee Bishooftumaan danii afaan Amaaraatti. Dabra Zayit dhaqee achiilee waan akkanaan kana booda hojii Bishooftuurraa ta'eefi hadama dhaqee chuudee namoo maaliif warroota amantii isaaniilleetu siyaasaan irra dalagu jira jechuudha. Isaan kanalleetu Oromoof ciisa dhabe maqaa Oromoo kakaleessa dhiigaan jijjiira deebi'ee maqaa Habashaa deebisuu deema. Oromoon waan takka qofa qaba. Yookaan jiraachuu akka Oromootti yookaan baduu. Oromoon gabrummaan jaaladhaa jees an gabrummaan jaaladhaa naaf hin qabsaabinaa jee dubbachuu danda'u dura jedhu. Wareegamni qaalii kun kamannamuuf gaafii abbaa biyyummaa mirkaneessuudhaaf malee nama tokko muuduudhaan miti. Qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo daawud ibsaa aangoorra kaa'uudhaaf miti kan qabsaa'an. Ilmaan Oromoo aangoomsuufi Oromiyaan mootummaa mataa isii hafeetu baaftee hafeete gabbuufuudhaaf malee akka OPDO'n ji'a 3 keessatti aangoo barbaadan jedhaniini. Addi bilisummaa Oromoo silaa aangoo barbaade 92 biyyarraan booda aangoo fudhatee Oromoo gurgurate ture akka OPDO'ti. Arra OPDO'n hoggaa ta'eetu anni. Kanaaf ammallee karaa nuti deemnu dheeraadha. Akkuma isin agartan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa koree araaraa kana keessa nama jiru. Qaama silaa mootummaa kana hojii addi bilisummaa Oromoo jila godhatee bakka buufatee jechuudha. Jila tokko kasii wajjin nagoosheet godhu jiru hidhuunu qaanii mootummaa kana agarsiisa. Sabnidha mootummaa kana agarsiisa. Kun isin hin baasu jennaan ammallee ijoollee keenya taphachaa jala horiitu galan. Hoggana hidhuu barbaadu bakka isaan jiran ni beekan. Yoo rakkoon hoggana ta'e Oromiyaa keessa deemtanii uummata nagaa ajjeesuun furmaata ta'u hogganoota kan dhaqaanidha. Hogganni adda bilisummaa Oromoo ibidda meeqa keessa dabree asii. Haddaa meeqa buqatee as ga'e. Hidhaan isaaniidhaan nama qabsoorraan deebi'u. Arra dhiiga tokkoo facaase boru dhiiga tokkoo danfa. Arra nama tokkoo hiidhe boru qabsootu dagaaga. Filma isaan leenga dadadagan zoonii Gujiitti irratti agartan kana Gujii keessattis waan ta'e agartan. Kanaan ammallee mootummaa federaalaa taanaan mootummaa Oromiyaa akka isinitti deemuu jirtan kun isin hin baasu. Oromoo isin hin baasu. Ittillee hin milkooftan. Tasatti milkooftan. Kanaaf araara gaddeebiidhaa lola himmoota keessa seentanii jirtan. Oromoo ibiddaan moo'uu isinii miti haa isin dhalchuu hin dandeenye. Tiifeetamuu hin dandeenye. Kanaafuu Oromiyaa keessa deemaa turre harka 180 kan simachaa ture dargaggoota ture. Onnee dargaggoota sanii akkamiin deebitee qawween bitta. Arra sirni kun abbootii gadaa hidhaa jira. Manguddoo kabajaa qabnu tasilaa ol baatee diqqatee hidhaa jira. Dubartoota hidhaa jira. Kufaatiin mootummaa Abiyyii gaafa manguddoo hidhuu jalqabeedha. Kufaatiin Lammaan gaafa abbootii gadaa hidhuu jalqabeedha. Namni abbaa gadaa isaatiif kabajaa hin qabne saba Oromootiif kabajaa hin qabu. Namni dubartootaaf kabajaa hin qabne biyyaaf kabajaa hin qabu. Ammallee akka Oromoo wal mari'achuun nurra jira. Akka Oromoo wal gorsuun nurra jira. Irraa dhaabbadhaa isin jenna. Waraana bilisummaa Oromoo bo'uu hin dandeessan. Period. Sababni isaa waraanni kun waan fedheef qaba. Gaafii qaba. Galfata saba isaa qaba. Mindaa malee lola. Guyyaa qabu nyaatee guyyaa dhabe mudhii hidhatee deema. Waraana bilisummaa Oromoo namni ijaan arge bakka tanan taa'u. Gaafa qeellan wallagga keessa turre gaafa waraanni
Hogganoonni isaanii kaganama galgala Facebook irraa gadi hin buune hogganoonni paarlamaadhaa kun isin hin baasu. Waan kaleessa hattan kana booda hatuuf hin dandeessan. Uummata Oromoo jidduutti dada yaaduun uummata Oromoo tasgabbeessuun dirqama Oromootu irra jiru. Arra biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa lafti dhiigaa jirtu lafa Oromooti. Lafti hidhamaa jirtu lafa Oromooti. Daangaan Oromiyaa maal keessa jira? Nama miliyoon nama olii baha Oromiyaa irraa buqqee. Lafa uummanni san irraa buqqee eenyu irra jiraachaa jira? Eessa jira? Uummanni san maaliif deebi'ee hubachuu dadhaba? Uummanni Oromoo kana gaafachuu dadhaba. Dhihoo Oromiyaa keessa Banishaangul Bilaash ka'ee nama dhabu jira. Kontiraata maaltu wannam if gaafachuutu irra jira. Kaaba Oromiyaa wannoo keessatti maaltu deemu jira? Mootummaan uummata isaa tasgabbeessuu hin danda'in. Mootummaan daangaa isaa kabachiisuu hin danda'in. Mootummaa uummataa ta'uu hin danda'u. Mootummaa uummataa jechuun mootummaa daangaa isaa kabajaatti godhuudha. Guyyaa irraa kanuuti haasofnu magaalaa Cinaasan keessatti dhiigni ilmaan Oromoo kan naqamaa jira. Reeffi ilmaan Oromoo lafa guutaa jira. Maaliif ta'e kun? Oromoon bilisoomte mootummaa Oromootiin biyya harkaa qabu. Mootummaa Oromootiin lafa biyya harkaa qabu. Mootummaa EPRDF harkaa qabu. EPRDF diigameeti mootummaan Oromoo ijaarame. Eenyu Oromticha achi kaayyate? EPRDF kaayyate. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo hawajji wal qabee jiru EPRDF. EPRDF keessa ilmaan keenya jiran dheerii jiran. Akka Oromoo yaadaa jiranii bakka Oromoo san yaaduu hin geenye. Sababni isaa naftanyoota hojii iskistaa taphachaa waan jiraniif. Kun isin hin baasu jennaan ammaan keenya. Onnee uummata Oromoo qawweemmoo hin dandeenye. Sabni tokko gaafa duma filate, sabni tokko gaafa lubbuusaa hanne, sabni tokko gaafa duma moohate bilisummaa isaa dhufa jirti jechuudha. Sabni Oromoo du'a moohatee jira. Dargaggeessi Oromoo du'a moohatee jira. Ni yaadadha waan waraanni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa Najjoo keessannaan jedhe. Meeqa wal dhiisinee kana booda wal hin dhiisinu araara kana nuu jabaadhaa jedhe. Mirga biyya waraana bilisummaa Oromoo ture bitaa biyya waraana raayyaa ittisa biyyaa ture. Nuti kan ilmaan haadhaa wajjin nyaachaa jirra kan waliin nuunee mootummaa kanaa jedhe. Qeella wallagga keessatti waraanni raayyaa ittisa biyyaa waqootti dhumaa sababni xinnaan ilmaan habashootaa bitanii itti kennan. Kanaan immoo hamee jechuudha mootummaan kun. Kanaaf ilmaan Oromoodhaan tokkoo fi tokko gaafii saba Oromoo saba isa keessa jiru balleessuu odoo hin ta'in sirna walqixxummaatiin wajji buluu. Kana booda Oromoo darmaa hin gootee biyya san keessa buluu hin dandeenye. Oromoo tuffachaa biyya san keessa jiraachuu hin dandeenye. Oromoon abbaa biyyaati. Abbaa biyyummaa isaa dabarsee namaaf hin kennu. Lubbuu hedduu natti gabbarre. Lafa hedduu itti caccabsine. Hogganoota gadaa dabranii gaafa miidiyaa Habashaa irra taa'anii daangaa Oromiyaa hin beekne daangaa Oromiyaa halluu biyyoon sanatti jaan eessuma biyya dursaa maayaan yaadadhe warra hogganoota kanaan hogganamaa ture. Nadii Gammadaa maal jee daangaa Oromiyaa bakka afaan Oromoo itti dubbatamurraa haga itti muruu dhaabbataa jee. Kana jechuudha. Daangaan biyyoon qabdu sararama sagantamii takka irraa harka buutanii saddeetiin jiru diinaan muummatamee jira. Kana deebi'uutu irra jira addi bilisummaa Oromoo kanaaf qabsaa'u. Lafa Oromoo kabachiisuudhaaf. Warroota kana lafa Oromoo gurgurachaa bahan, horii ittiin gurgurachaa bahan. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbatan. Lixa shaggar dhayne, lixa shaggar gaafa dhaynu odoo deemnu kana asiin Oromiyaadha. Xiqqoo gaajenta lafa Amaaraati jedha. Harka mirgaa lafa Amaaraati alaabaa Chaayinaa dhaabbate. Maaliif alaabaa Chaayinaa dhaabbattee ennaan lafa teenya ta'uuranii Amaaraa kana ni jedha. Oromoo keessa mirgi Oromoodha bitaan Amaaraa jechuudha. Warra irra tokkummaa Oromoo dura dhaabbachuu jiru gurgurate lafa kana. Warroota gara cubbuu kana hojjete jechuudha. Kana akkamitti irraanna qabsoodhaan irraanna karaan bira tokkollee hin jiru. Aktiivistoonni halee ala kanaa bookkisaa bahan ka akka gaararra gara gaggalan akka waan adda bilisummaa Oromoo isaan hidhachiisanii waraanni hiikkatee moora galuu qabate addi bilisummaa Oromoo horii uummataan qabsoo dhugaa gaggeessa.
geggeessaa jiran warroota mootummaan EPRDF mormii jiranneef yoo arraboota waan ABO maqaa haamte horii kana ummata irratti mana hidhaatina hidhoodhi jedhanii arra olola bananii jiran ABO irratti kun isin milkeessu ennaan isaanii irraa dhaabbadha. Activist dhugaa ummataatiif dhaabbadha. Haqa ummataatiif dhaabbadha. Gaafii ummataatiif dhaabbadha. Qabeenyi ni dhufanii dabra. Ha Oromoo horiidhaan gurgure. Ha Oromoo aangoodhaan gurgure. Guyyaa tokko jireenya nagaa jiraatee hin beeku. Anta miskiititti humaan qabne. Tasumuunii baankii qabne. Dhugaa Oromoo guyyaan dubbadhe hirriba nagayaatiin rafa. Gaafa nama Oromootiin dhaabbate bishaan kabbadaa waadhaan dhufe. Rabbi nama saba kana gamu godhin. Rabbi nama saba kana gurguru godhin. Kanaaf haja baannu haja jabaannu hogganoonni biyya keessaa hidhamaa jiran jaaljabeessaan nama dhiyaatu nama kabajaa fi jaalala guddaa qabu nama qabsoota na keessa ijoollummaa isaatiin waraana bilisummaa Oromoo haga ajajaa waraanaa ture qabamiinsisaa kun hamilee nu tuqu sababni isaa murteeffatee waan beeku mootummaan kun ammoo hogganoota kana akka gadhiisu ammallee yaamiinsa goonaaf hogganoota kalee mooraa qabsoota irraa qabsoota dhabanii bahan jeneraal eettamu kurdeelota warri eettan warri irra cubbuu kana Oromoo irra dalaguu jiran karaa isinin tarkaanfachiisu hijaadhaan wal mo'uu hin dandeenyu waan dabra dhiifama walii goote hegeree Oromoo irra yoo wal mari'an qofa hin dura deemuu dandeenyu kalee kaampii waraana qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yakkaa fi cubbuu walirra gaggeessaa turre. Diaspora keessa miila waliinaa turre biyya gallee abaluun beekaa yoo walqabsiisuu jalqabne saba Oromootiif badiidhata. Saba kana badiirra dandamuudhaaf rakkoo dhuunfaa otoo hin goone rakkoo Oromoota walii galarra fuulateeffachuu qabna. Warroottan kaleessa adda bilisummaa Oromoo nu dhorke adda bilisummaa Oromoo kutaa saba nu dhorkeessan amma 18 Awurooppaarraa saayilama gaafattanii galtan qabsoonni dura gootan qabsaa'ota dura bobba'aa jirtan jechuudha. Kunis isin baasuurra dhaabbadhaa jennaan. Har tokko nama geessu kun Oromoon silaa wal moohee OLF fi AFL wal mooha. Oromoon silaa wal moohee beekamisa adda bilisummaa Oromoo jalqaba dhufe keessa wal mooha. Wal moohuu hin dandeenyu waan uummata tokko taane. Garuu kaleessa TPLF hirkatanii ABO moohuu danda'an. Arra naftanyoota hirkatanii ABO balleessinaa jenne biitu guutuun ABO taateen sodaa OPDO hundarkan. Lafti Oromoo ABO. Mufni biyya sanii ABO. Bineensi biyya sanii ABO. OPDO'n jiraachuu feete aangoo tursiifachuu feete waltajjii araaraan deddeebi'uu qabu. Hooyyee Biraanuu Naggaa isaan baasuuf hin ta'u. Har tokkollee isaan geessuuf hin ta'u. Oromoon cabsuun Oromoodhaan miidhuun dhaabbachuutu irra jira. Arraa Habashoonni yookaan nafxanyoonni ABO'n sila waliiti borusi nyaachuu deeman hangana wallaalee OPDO'n hangana wallaalee. Maqaa jijjiirrachuun gahaa miti sammuu ta'e jijjiiru. Maqaa jijjiirrachuun gahaa miti hammeenya ta'e jijjiiru. Maqaa jijjiirrachuun gahaa miti gochaa dheeraa haleessa goote jijjiiru. Filmiilee amma gayyaa jiran itti moohan. Amma 27 ABO irra filmiin dalagame. Amma 27 ABO irra cubbuun dalagame. Itti moohuu hin dandeenye. Kanaaf kubii kuba aanaa innaan kubaa abba guddoo gara aanaa jira. Oromoo yoo wali guddoon maree tokko rakkoo keessa buutu. ABO'n mooha kajoo takkaan moone. ABO'n irra uummata keessa jira. ABO'n irra Oromiyaa guutuu keessa jira. ABO ajjeetu ABO'tu meera. ABO wantu ABO'tu meera. Sababni isaa gaafii saba kana waan hin deebiin. Gaafii uummata kana waan hin deebiin. Manni ilmi maqaa ABO'tiin irraan du'in hin jiru. Mana intalti maqaa ABO'tiin irraan hidhamin hin jiru. Maaliif waan ABO'n gaafii hundee saba Oromoo kaase. Waan ABO'n gaafii hiree murteeffannaa uummata Oromoo hin sharafamu jedhee. Warroonni arra galanii ABO'n irra duulan kun cufti waan ABO'n kaarota gadhiisu didee. Waan hogganni kun gaafii saba kana gurguruu didee waan biraatiif hin jiru. Gaafii uummata Oromoo
ni si sharafamu ni si gurguramu. Walqixxummaan jiraannaan Itoophiyaa ija takkaan uummata sallaan keessa wajji jiraachuu dandeenya. Wajji jiraachuu hin dandeenyu taanaan hiree murteeffannaa addunyaa mirkaneessee abaawoodhaan addunyaa kanneen wanni Oromoodhaaf hin kennamne hin jiru jechuudha. Kanaaf adeemsi nu hafe dheeraadha. Ammallee ijoollota teenya lameen biyya harkaa qaban kanaan karaa waltajjii araaraan deebi'a. Addi bilisummaa Oromoo karaan isaa ammallee araaraaf banaadha. Araarama hin dinnu. Araaramni seera Oromoo keessaa jira, seera Waaqaa keessaa jira. Ammoo waraana bilisummaa Oromoo dheenyee tooyinaa isaan haa ta'anii ho'atan isin dhagni ho'atan ifirraa isin dhawa mirga guutuu qaba ofirraa ittisuudhaaf. Ibiddaan deemte ibiddaan hin deemu. Kana walmoo waan hin dandeenyeef fayyaa ta'a galatoomaa guyyaan 10,000 cufti beeknu guyyaa seena qabeessaa amajjiin guyyaa waraana bilisummaa Oromootti bakka olaanaa qabu jaalala olaanaa kabajaa gaafa sangaa meeqa itti bosona Oromoo keessa walii qalan ture. Oromiyaa qalannee turre qalachuu nu dhorkee alagaan qalatee nuti qalachuu dadhabne obboleeyyan keenya hamaneedhaa keessa jirus rabbiin nagaan nu haa baasu hoogganoottan keenya rabbiin nu haa tiisu ibiddi isaan darban waboodhaaf bishaan haa ta'u kan waboon darbu isaan irratti immoo ibidda haa ta'u. Haqa namaan tuune nuti biyya namaan leeyne hafalman nu haqa keenya kan gaafachaa jiru mirga keenya. Kan dhaabbanneef uummata keenya sabaafi sablammoota cunqurfamillee waliin rakkoo tana keessaa bahuudhaaf gaafiin keenya. Ifi bilisoomnee nama miinaa miti mirga keenya harkanee mirga uummata biraallee tiisinaadha. Amma yoo yaadattan warri naftanyoota magaalaa Darraa Moomaan Shaawaa Kaabaa kana keessa gaafachaa jiran. Sababni isaa istiraateejii waraana naftanyoota achi qubsiisuudhaaf isa gaafachaa jiran. Kana Oromoon irra qabsaa'uu danda'uudha qaba. Nuti saboota nu keessa jiru ni baafnan jennu kabajaan wajji jiraanna jaalalaan wajji jiraanna Oromoon jaalalaan nama bulchuu ni beeka jaalalaan nama wajji jiraachuus ni beeka. Ammoo mirga keenya kana booda dabarsinee namaaf hin kennu. Karumaan jaa fayyaa ta'a ulfaadhaa horaa bulaa jaalkata kee fayyaa ta'ii gada biyya taate ulfaadhaa. Motorsaayikilii uummata 500 ol kan ta'u beesilatti rafanii gurguranii jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo birgeedii hedduu bobbaasanii lixatti wannaa dadhaban iyyaaraan reeban jechuudha. Guyyaa lamaaf adabbii waraana bilisummaa Oromoo injifatanii hin injifatan. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo kan durfamu qabsoon uummata Oromoo dhugaadhaan taliila ishee dhugaa waan taateef eenyuun injifachuu hin danda'u. Haqa waan ta'eef jechuudha. Isa kanaaf haa jabaannuu hin sodaatina. Isheen kana mootummaan isheen kana booda hattisoodha. Dhugaan siniin jedha hattisoodha. Oromoon immoo wal injifachuu hin danda'u. Oromoon wal injifachuu hin danda'u. Garuu waltajjii akkuma seera abbootii gadaatti araaraan tokko taanee gara fuulduraatti akkamittiin mootummaa Oromoo ijaaruu dandeenya abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu dandeenya sanatti haa deemnu malee Abiyyi adda bilisummaa Oromoo injifachuu hin danda'u. Lammaan adda bilisummaa Oromoo injifachuu hin danda'u. Adda bilisummaa Oromoos immoo araaraan gara fuulduraatti tarkaanfachuu barbaachisaadha. Isa kana halkanii guyyaa irratti hojjetu waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu mootummaan naannoo Oromiyaa har'a uummata Oromoo miiliyoona 5 qeerraa godaanee. Eeyyamni Dooktar Tsaggaayee Raarsaa poostii gochaa ture. Gammoojjii Baalee keessaatii dukkaana xixiqqoo keessa warra jiraatan. Biroo yeroo baay'ee gabaasaa ture. Gammoojjii Baalee keessa buqqa'ee ala hin jiru kumaatamaatiin jira Oromoo. Oromoo miiliyoona 5 qeerraa godaana. Mootummaan hin jiru. Mootummaan kun uummata Oromoo Oromiyaa bulchuu hin dandeenye. Kanaaf immoo sirnaan abbootiin gadaa jiru, hayyoonni Oromoo jiru, jaarsoliin jiru.
araara buusanii mootummaa Oromoo ijaaranii tokkummaan gara fuulduraatti yoo didan qeerroo fi qaarree uummata Oromootu injifataa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromootu injifata. Kun haala jedhu. Amma jechuun barbaada yaadoo qabnu waan gaarii jirraa kanatti aansuudhaan walaloo keessatti badda gammoojjii adda addaa keessatti gootawwan bilisummaa Oromoo wajjin nama qabsaa turedha. Magana gaariif ta'e itti jenna maqaa qonnaa bilisummaa Oromootiif. Kun sagalee bilisummaa Oromoo. Biyyaata maqaan koo warri koo kan naa moggaasan Andu'aalem Gammadaa jedhama. Maqaan qabsoo immoo Yaayyaa Gammadaa. Haala kana reediyoo Itoophiyaa keessa bara 1996 seenee yeroo sana dhaabni Suudaanitti ba'ee ture kaartuun irraa xalayaan jalqabaa kan dirqamaa nu geessee jechuudha 96. Isa booda raadiyoo Itoophiyaa keessa waggaa 11 hojjechaa ture. Gaafa hayyaallaltoonni nama ganan dabarsanii nama kennu nutis harkaa baanee namni sadi harkaa baanee shifarraa fi dhaabasaan qabamanii waggaaf toorchi godhaman jechuudha. Isaan keessaati. Walaloon koo woboo jetti. Woboo hundee qabsoo cuftii roorroo wabii Oromoo gumaa baaftuu qomoo abdachiiftuu sabaa yaaddessituu diinaa wallachiiftuu gantootaa qoricha gabroonfataa woboo qaxalee ka qalbiin ga'eessa tare woboo gaafa dhiiqii woboo gaafa roorroo woboo gaafa yaaddoo woboo gaafa murtoo woboo dhiiga koo woboo onnee koo woboo arooressa koo woboo kallacha koo woboo faajjii qomoo woboo utubaa Oromoo woboo sinqee haadha koo woboo utubduu gadaa koo woboo murattuu dhalootaa ijaartuu gootootaa leenjiftuu qeerrootaa tasgabbeessituu falmattootaa ceesiftuu riqichaa gaachana ciccitootaa sochooftuu of tuultootaa gurgurtuu xallachootaa haqaaf jirtaa dhugaaf falmataa roorroo itti iftaa diina unkurtaa gantoota hollachiiftaa maxxantoota irriiba dhawwitaa waboo furtuu qabsoo hiiktuu hidhaa walaroo waboo abdii qabsoo abdii tarsiimoo dukkanaa mancaaftuu harkootaa goodabduu birmadummaa saaqtuu ulaa dhugaa labsituu haqa uumamaa hayyaallallattoonni heddummaatan warri harrii harrooman gantoonni tuulamanii bitamanii ijaaraman kasi utubee deebisee kan si haale jiraatti si awwaalee seenaatti kan duddagale salphoo sokolattee sokolaa wal gargaarte qeerroon bilchaatee guddaan yoo dheedhii ta'e lafatu si gagaatamoo bishaantu ol na'a duumessatu ifamoo dukkanatu aduu ta'a uumamatu irra darbamoo dhugaa keetu jallata harriitu harroomee gaaratti rorra'ee qalbiitu ligidaa'ee dammaa'ee summaa'ee cubbuutu kuufamee galgala keessa bulbulaa'e haqi kee haqaa dhugaan kee gaara falmaan kee mirkanaa injifannoon kee eebba dhiigi kee harriin hin moofottu lafeen kee harcaatee hin baddu si balleessinaa dubbatu dhabamuu isaanii lakkaa'u dhiiga bilisummaa haa ilaalu waadaa kee balfu gootummaa kee busheessu dhuma kee hawwu waboo dhiiga koo waboo onnee koo waboo faana koo waboo ayyoo koo waboo abdii Oromoo waboo gumaa baaftuu gootota Oromoo fannisanii hafannifamanii si waamanii si gananii si hammatanii si waraananii
shiraan jiraatanii shirumaan dulloomanii si utubanii jiraatti si gananii. Woboo onnee qeerroo woboo labsituu qarree qomoo tuullaa diinaa tuullaa midhaanii tumaa keen ahamanii rasaasa kee waadamanii gootummaa keen cabanii cabsinaatti cabanii beeknaatti wallaalanii harriin hiriiranii cubbuu cuubbatanii. Woboon woboodha falmaa haqaati tarsaaftuu dukkanaa labsituu bilisummaati ceesiftuu qabsoo dhaalsiftuu qeerrooti gumaa baaftuu deessuu haadha qomooti salphiftuu diinaa gombistuu gantuuti. Woboo kaayyoon kee kan ganamaati ganama kee tolee galgalli kee hin badiini jijjiirtuu dhalootaa utubduu dhugaati awwaaltuu gabrummaa gadi dhaabduu dhalootaati. Woboo riqicha qabsoo dhaalchiftuu qabsoo qeerroo.